Gooftaan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo bakka jirtanutti harka fuune yooyyaa. Nagaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, arjummaan Waaqayyoo hunduma keessaniifuu haa baay'atu. Abbaa kiyya, haadha kiyya, obboleessi kiyya, obboleetti kiyya. Waaqi jireenya siif kennee, anaafis kennee, lubbuun jiraannee, ati lubbuun jiraattee, anis immoo lubbuun jiraadhee guyyaa har'aa kun karaa raadiyootii wal argine. Ergaa Waaqayyoo walitti dubbatisa, wal jajjabeessisaaf kun Waaqayyoo carraa kana nuuf kenne, Waaqa carraa kana nuuf kenneef galannee, ulfinnee, kabajii, guddinni, olaantummaan, waaqeffannaan isaaf haa ta'uuti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamuuti. Guyyaarraa keessummaa addaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan kiyyallee hojjetaa Wangeelaa Toliinaa Tarfaa jedhama. Hojjetaan Wangeelaa Toliinaan waldaa warra Wangeela Oromiyaa magaalaa Cirootti tajaajila. Isaanti sagalee dubbii Waaqayyoo irra nu barsiisa. Isaan wajjin yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Faarfannaa kanaan Waaqa waliin waaqessiniin duuba lallabaan Wangeelaa Toliinaan itti fufu. Badi bara bara daltani, inna sani nimmi daltani. Badi bara bara daltani. Ulbati ala sindadabe, wama isintajura dabe. Jumana ratamaltane. Rakiya nararachoni kubatan garaja batam ulemu fitiya kafatam kubatan garaja batam ulemu fitiya kafatam ilmakiya sinifirge Akasinin banne farrage Radua isinan kise Ute samara rakise Bate amanarra raddani Walla fati woni galtani Bate amanarra raddani Wonke sani woni galtani Maajadan sin fulbatiya maraki atabatani akana manna debichani akana murmaja batani yondebi indeda chaftani akana murmaja batani yondebi indeda chaftani Sima bakana tetani, adesin kasef tetani. Yute sani sindesise, onif lupu esinefise. Bacaan gure guddise, maafi ujiti yalaktise. Bacaan gure guddise, makakiya maafi salfise. Anu masini dubadam, maafin nagenne sin kolbaatiya. Albe fatati sin datam, lakkisan baddani kolbaatana. Ayaanne dadar kakiya, isini bu'a garakiya. Ayaanne dadar kakiya, isini bu'a garakiya. Ayaanne dadailotiya, isini bu'a garakiya. Ayaanne ujiyelotiya, isini gaddauntiya. Ayaanne dadailotiya, isini bu'a garakiya. Dhaggeeffattoota raadiyoo Iyyaa'u Tasfaa bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu kutaa har'aa walii wajjin ilaallu yoo irraa jechaa macaafaa
Yo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoobsaa 12 dubbiseen mata duree isinitti mee Waaqayyoon kadhannee gara sagantaa guyyaa irratti isin dabarsaa. Akkana jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Waaqayyo garuu ammuma iyyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'aa jedha. Egaa garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Gara Waaqayyo gooftaa keessaniitti deebi'aa. Inni araara qabeessaa fi ho'a qabeessa waan ta'eef dheekkamsatti hin ariifatu. Gaarummaa isaas baay'eedha. Wanta hamaa namatti erguu irraas ofiin qusataa jedha. Maaduree galgala kanaa sitti mee Waaqayyoon kadhanna. Gara Waaqayyotti deebi'uudhaan haareffamuu kan jedhu wajjin ilaalla. Gara Waaqayyotti deebi'uudhaan haareffamuu. Waaqayyoo maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni hin dabarree siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyoo kutaa sagalee galgala kana raadiyoodhaan kan dhaggeeffatan miimooriidhaan kan dhaggeeffatan biyyoota garaa garaa ta'anii yaa Waaqayyoo miidiyaa kan hordofaa kan jiran gara keetti deebi'anii haareffamanii waldaa isaaniitti deebi'anii sittis qabamanii gargaarsa guddaadhaan haareffamuu akka isaan danda'an maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Dubbii kana kan dhageenye akka namni hin haareffamneef inni hojjetu afurri hamaa yaa Waaqayyoo biyyoota keenyarraa fagoorraa dhiyoo kaabaaf kibba bahaaf lixasaarraa maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Sagalee kana dargaggoota keenyatti, sagalee kana waldaa kiristaanaa jiranitti, sagalee kana biyya keenyatti, sagalee kana dhaloota kanatti maqaa Yesuusiin ati dubbadhu. Waan nuti dubbattuuf galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma nama dubbadhe macaafa raajichaa Yo'eel boqonnaa 2 lakkoobsa 2 dubbisee akkana jedha. Waaqayyo garuu amma iyyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'aa jedha. Gara Waaqayyotti deebi'uudhaan haareffamuu kan jedhu isinitti meera. Gara Waaqayyotti deebi'aa jechuun garaa guutuudhaan deebi'uu jechuudha. Garaa keessan guutuudhaan namni garaa guutuudhaan gara Waaqayyotti deebi'e in haareffama waanta ta'eef maal farraa deebina? Gara Waaqayyootti kan inni deebinu maal irraa gara Waaqayyotti deebina? Waan Waaqayyo hin jaallanne irraa deebina. Wanti Waaqayyo hin jaallanne immoo maali? Cubbuudha. Waaqayyo cubbuu hin jaallatu. Cubbamaa hin jaallata garuu. Waaqayyo cubbamaa hin jaallata garuu cubbuu hin jaallatu. Cubbuu irraa deebi'a. Gara Waaqayyootti warri cubbuu hojjettan cubbuun kun du'a waan dhaluuf cubbuu irraa gara Waaqayyotti deebi'a. Wantoota cubbuu ta'an isitti himuu hin danda'a. Roomee boqonnaa 6 lakkoobsa 23 kaatanii dubbifachuu hin dandeessu. Cubbuun karaa Addaam dhufe. Jireenyi immoo karaa Kiristoosiin dhufe. Kanaaf gara Waaqayyotti deebi'a. Cubbuu warri cubbuu keessa jirtan, ajjeesaa kan jirtan, hataa kan jirtan, sobaa kan jirtan, akka barbaaddanitti kan jiraatan Waaqayyo hin jaallatu. Kanaaf walduma kiristaanaa keessa teessanii illee dargaggoonni keenya iddoo garaa garaa kan jirtan amma reediyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan cubbuu hojjechaa kan jirtan akka cubbuu hojjettanis kan beektan cubbuu hojjechaa kan faarfatan cubbuu hojjechaa kan deddeebitan gara Waaqayyotti deebi'a. Kanaaf Waaqayyo iddoo kanatti gara kootti deebi'aadha. Uffata keessan hin tarsaasinaa garaa keessan tarsaasaa. Natti deebi'aadha Waaqayyo. Kutaa kana kan itti dubbatu Waaqayyo warra cubbuun isaanii gar malee baay'ate yookiin warra cubbuu keessa jiraatanii gara kootti deebi'aadha. Cubbuun egaa karaa Addaamiin gara biyya lafaa akka dhufe in ilaalla. Maal faatu cubbuudha kan jedhamu kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa sobii cubbuudha, hanni cubbuudha, waaqa tolfamaa waaqessuun cubbuudha, ejji cubbuudha, gubboo nyaachuun cubbuudha. Wantoota hedduu kana namni akka cubbuutti in ilaalu. Waaqayyo wajjin wal lolee jiraata namni baay'een. Faarfachuu immoo danda'a. Lallabuu immoo hin danda'a ta'a. Garuu namni waan Waaqayyo hin jaallanne keessa jira. Kurnoo isaallee hin kaffalu. Qabeenya isaallee Waaqayyo hin beeku.
ofiin faarfata qabeenyaan isaa Waaqayyoon hin beeku, ofiin lallaba qabeenyaan isaa Waaqayyoon hin beeku. Kunillee fuula Waaqoo duratti cubbuudha. Namni baay'eetuma cubbuu hojjetu fuula aarsaa dhaabbachuu hin danda'a. Waaqayyo anaaf isinii na gargaaru. Haleluuyaa. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo gara kootti deebi'aa waan jedheef. Kanaaf Naanawween kana hunda keessa jirti turte. Biyyi Naanawwee kun kana hundumaa keessa jiru turan. Waaqayyo Yoonaasiin itti ergee qalbii jijjiirrachiise malee Naanawween tsoomaan fayyite. Kan Naanawween deebitee haarofteef tsoomaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan fuula Waaqayyoon duratti gadi jechuudhaan gaddanii boo'anii fuula Waaqayyoon duratti gaafa kadhatan gaafa deebineerra Waaqayyo waan hojjechaa turre kana keessaa deebineerra waan jedhaniif Waaqayyo gara isaaniitti deebi'e malee kan isheen deebitee haaromteef gargaarsa NGO gargaarsa qayi masqalii fannoo diimaa isa jedhan hunduwaatu hin taane gargaarsa Waaqayyootiin deebite. Haleluuyaa. Namni gara Waaqayyootti deebi'u in haareffama. Deebi'ee haareffama. Deebi'i. Waaqayyootti deebi'e poleessa ko. Deebi'ee ejjaa kan jirtu, sobaa kan jirtu. Malaammaltummaa garaa garaarra kan jirtan, kan waldaa kiristaanaa hattan, kan mootummaa hattan, deebi'aa gara Waaqayyootti. Waaqayyoon waa gargaaru. Namni baay'een isa kana keessa jira. Arra Waaqayyo gara kootti deebi'aa jedhaa jira. Doon baay'een dargaggoonni baay'een yeroo ammaa kana akka barbaadan jiraatu. Uffannaa aadaa keenyaa wal qabanneen namoota gufachiisaa kan oolan kun mataan isaa cubbuudha. Qalama garaa garaa ijatti dibachuudhaan, hidhiitti dibachuudhaan waan hedduu godhanii namoota baay'ee gufachiisaa jiru. Kanaan kan faarfatan illee jiru, kanaan kan lallaban illee jiru. Waaqayyoon kan gaddisiisan. Si jaallanna jedhanii nama immoo Waaqayyoon hin jaallanna jedhanii faarfachaa kan oolan nama immoo gufachiisaa kan oolan. Kanaaf har'a dargaggoonni baay'een yakka cimaa keessa jiru. Waldaan kiristaanaa keessatti namoonni baay'een ejja gurguddaa keessa jiru. Gaa'ilan taaneen walitti galanii kan jiran jiru. Waaqayyoon waa gargaaru. Gaa'ilan taane keessa kan jiran hafuura kanaan kan qabaman gaa'ila waldaan hin beenneen walitti galanii kan ta'an. Nu adabdu malee maal lugootu kan jedhan hedduu isaanii jira. Jirtuu laata? Deebi'aa isin. Deebi'aa gara Waaqayyootti. Dargaggoonni gara Waaqayyootti deebi'aa. Amantoonni gara Waaqootti deebi'aa. Biyya lafaa kana keessa kan jirtan har'a reediyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan Kiristoosiin illee kan hin qabne dhugdanii machooftanii nama rabsaa nyaachaa gubboo nyaachaa namarratti ka'aa balbala namarratti cufaa hamachaa mandara keessatti fuula Waaqayyoon duratti nama nyaachaa amachaa kan ol jirtan Waaqayyo natti deebi'aadha. Natti deebi'aadha. Deebi'aa gara Waaqayyootti. Warri gara Waaqootti deebi'an in haareffamu waan ta'eef. Kanaaf kutaa kana keessatti tsoomiidhaan gara Waaqayyootti deebi'aa tsoomaa. Tsoomii qulqullaa'aa labsaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyoon yeroo kadhannu nutti araarama. Araara Waaqayyo keessa yeroo hundumaa jiraadhaa buloota ko. Namni baay'een amma hafuura hamaadhaan kan geggeeffaman dargaggoonni baay'een dhiiraaf dhiiraan dhalaadhaaf dhalaadhaan sochii akkasiirra kan jiran hojii luusiifeeriin keessummeessaa kan jiran kan jiru. Baay'een horii isaanii qisaasessanii ta'anii qaama kan oolan. Ta'anii nyaachaa kan oolan nama abaaraa kan oolan da'oo dhaabbatanii kan nama ajjeesan kan konkolaataa eegaa oolan. Haleluuyaa. Cubbuu gurguddaa keessa kan jiran shiftaadhaa ta'anii bosonatti galanii nama saamuudhaaf kan jiran hedduun isaanii jiru. Waaqayyo natti deebi'aadha. Keessumaayyuu waldaa kiristaanaa keessatti immoo utuu sagalee kana dhageessanii yakka gurguddaa akkasii kana keessa kan jirtan Waaqayyo isinirratti beeka. Sirratti argeera Waaqayyo. Jaarsi waldaa sirratti beekuu dhiisuu danda'a. Paastariin hin argine ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu si argeera. Inni si argeera. Sitti dhufaa jira immoo. Yoo barbaadde siifa dhufu malee sitti hin dhufin. Waaqayyotti deebi'e buleessa koo hin haareffamtaa. Deebi'e buleettii koo hin haareffamtaa. Har'a jaarsolii finciltanii kan baatan waldaa caccabsitanii waldaa keessaa kan baatan jaarsolii loltanii waldaa keessan malee hin jiru kan jettan dhaloonni kun kufee jira. Dhaloonni kun kana keessatti kufee jira. Dhaloonni kana keessatti kufee immoo deebi'u turre jiraata. Deebii gara waldaa keetti. Deebii faarsi. Deebii lallabi. Qulqullummaatti jiraadhu. Waaqayyo qulqulluudha waan ta'eef. An kun qulqulluu ta'e isinis qulqulloota taa'edha. Haleluuyaa.
galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qulqulluu ta'e deddeebi'i. Deebii gara waaqayyootti, warri waaqayyootti deebi'an hin haareffamu. Har'a namoonni baay'een sagaagalummaa gurguddaa keessa jiru. Eenyuyyuu hin beeku, bosona keessa oolu, hin faarfanna immoo jedhu. Yeroo jaarsoliin itti himan, yeroo geggeessitoonni wangeelaawwanni, paastoroonni, qeesonni itti dubbatan, waldaan keessan malee hin jiru jedhu. Waldaa iddoo akkasii dhanna jedhu. Yoo nu adabde maallu gootaa jedhu. Gaaffii baay'eedha. Waldaan kiristaanaa rakkataniiru amma. Akkatti nama qaban, akkatti miseensa isaanii qabatan dhabaniiru. Akkatti faarfachiisan dhabaniiru. Kanaaf waldaan iddoo baay'eetti caccabee jira. Maalluuf gootan jedhu. Faayidaa barbaadu. Dhaloonni kun kufee jira, badee jira. Gara waaqayyotti deebi'aa. Waaqayyos akkana jechaa jira. Gara kootti deebi'aa jira. Natti dubbata laa waaqayyo. Haaleluyyaa. Dargaggooti karaarraa mancaatan, karaarraa baddan. Waaqayyo natti deebi'aa jedhaa jira. Natti deebi'eedhaa jira waaqayyo. Deebii gara koottiidha. Hin deebitu taanaan hin cabda, hin badda. Waan baay'ee si eegaa jira, boolla baay'ee si eegaa jira, dhukkuba baay'ee sitti dhufaa jira. Waan baay'ee si nyaata, hin qabamta mana dabaa galta, hin deebitu taanaan. Haca barbaruurra, ejjuurra, sobuurra, nama jeesuurra hin deebitu taanaan hin duuta. Hin duuta, duuma foonii iyyuu hin duutati. Du'a hafuuraas duutee jirta hujaa ta'eef. Warri waaqayyoon hin dhageenye waaqayyo harka seexanaatti dabarsee isaan kenna. Kanaaf gara kootti deebi'aa yaara waaqayyo. Sagalee kana kanaaf sii qopheesse galgala kana waaqayyo. Deebii gara Kiristoositti. Deebi'aa. Karaa Kiristoos irra kan hin jirre deebi'aa. Deebii waaqayyoon kadhadhu. Faarfannaa keetti deebii. Lallaba keetti deebii. Raajummaa keetti deebii. Si yaadessuu barbaadeera waaqayyo. Kanaaf sitti dubbata. Kanaaf karaa miidiyaa kanaa si qaqqabaa jira. Karaa miimoorii kanaa si qaqqabaa jira burri waaqayyo. Haaleluyyaa. Gara waaqayyotti yoo deebite hin fayyita. Kanaaf naanawween gara waaqayyotti tsoomuudhaan horiin isaanii illee amma tsoomutti, misirroon illee manaa utuu gad hin ba'in, horiin illee marga utuu hin dheedin, tsoomaaf sagadaan waaqayyoon kadhatanii, waaqayyoon ofitti deebisanii, gara waaqayyotti deebi'anii jireenya argatan. Kottaa haa deebinu. Kanaaf isiniin waaqayyo waa gargaaru. Lafa jirtanitti warra sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan dhaga'a. Amanaas. Dubbii kana waaqayyo siif erge. Sagalee kana waaqayyo siif erge. Hin deemin waldaa kee. Hin deemin kuwaarii keessa. Deebii malee waaqayyotti. Dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo sii dhufa. Waaqayyoon amanadhu. Achumatti waaqoo seenaa kee haaressa. Namni tokko tokko abdii kutatanii waaqoonatti dubbateera naan raawwanne kan jedhan jiru. Warri kaan immoo calluma jedhanii waldaa kiristaanaa keessaa olii gad fiigu. Xalaa baatanii olii gad hin fiigu. Waldaa keessatti qabamuun barbaadeedhu. Achi keessaa haalli hin mijanne iddoo geeddaratu. Achi keessaa gaafa ba'an immoo biyya akkasii dhannaa jedhu. Utuma jedhanii waan garaagaraa irratti kufaniitu waaqayyo keessaa ba'u. Jireenya waaqayyo isaan itti waame keessaa ba'anii argamu. Jireenya waaqayyotti si waame keessaa immoo hin bahin. Kiristoos si du'eera. Gara isaa kottu. Kanaaf deebiin siin jedha. Kanaaf egaa yeroo tsoomanii gara waaqayyotti deebi'an maal faatu namaaf ta'a? Kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Tuqaa 6 tokko sitti himeen waaqayyoon isinii kadhadha. Yeroo tsoomanii gara waaqayyotti deebi'an yookiin yaada ofiitiin, garaa ofiitiin gara waaqayyotti deebi'an maaltu namaaf ta'a? Wanta sii ta'uun sitti hima. Tuqaa 6 dhaggeeffadhu. Yerootti gara waaqayyotti deebitu garaan kee jireenyaafis si qopheessaa, du'aafis si qopheessaa. Garaa kee deebisi gara waaqayyotti. Fakkeenyaaf 23 irratti wanti jireenyaaf barbaachisuu fi yaada garaa keessaa waan bahuuf yaada garaa kee bayeessa godhi eeggadhu. Achumatti eeggadhu laatillee. Kanaaf yeroo garaan kee waaqayyotti deebi'u maaltu sii ta'a? Tokko fayyinatu jira. Yeroo gara waaqayyotti deebitu hin fayyita. Fayyina addaatu sii ta'a yeroo gara gooftaa kee kanaatti deebitu. Fayyina foonii ta'uu danda'a, fayyina hafuuraas ta'uu danda'a. Unuma fayyita. Qabeenyi kee iyyuu hin fayya. Hin fayya, ikoonoomikaalii kee fayya. Sii deebi'a lafatti booji'ame gara waaqayyotti gaafa deebitu wanti si jalaa du'e, horiin si jalaa du'aa turan, wanti si jalaa saamame kanattuun saamaman, qabeenyi kee, bunni kee, xaafiin kee, midhaan ooruu kee irra jiru yoo maseeneera ta'e yoo gara waaqayyotti deebitu ija sii godhachuu jalqaba. Ameen. Haalleluuyaa. Ija sii godhata. Bunni kee ija godhata. Midhaan ooruu kee irra jiru, xaafiin kee, boqqolloon kee, bishingaan kee, booboon kee
ija sii godhachuu jalqabaa. Wayinii haaraa sii ta'a. Haaleluyyaa, itti gammadda, gombisaa sii guuta yooti Waaqayyotti deebitu jechaadha. Kanaaf Waaqayyotti deebi'uun inni tokkoffaan foonitti hafuuratti si jijjiira Waaqayyo. Inni lammaffaan eebbatu mana keetti jalqaba. Kutaadhuma amma dubbifne kana 2:14 irratti argachuu dandeessu. Eebbatu mana keetti ta'a. Eebba guddaa. Qonnaa 2:14 kana isiniin dubbisa. Maaltu beeka tarii Waaqayyo? Maaltu beeka tarii Waaqayyo? Gooftaan keessan isa yaade hin dhiisa taa'oodha. Haaleluyyaa. Hin dhiisa. Isa sirriitti yaade hin dhiisa Waaqayyo. Isa sitti yaade deebi'uu diduu keetiin isa sitti yaadame sana dhiisee Waaqayyo mana kee eebbisuu jalqabaa jechuudha. Kutaa makaarraa argachuu dandeessu. Eebban mana keetti jalqaba. Akkamittiin akkati eebbifamte? Akkamittiin akkati guddattu? Waaqayyo sagantaa addaa, karoora addaa mana keetti baasaa jechuudha. Haaleluyyaa. Nama gara Waaqayyotti deebi'eef kuntaalaa dhaggeeffadhu. Aca barbaraa miti, sobaa miti ammayyuu. Namni Waaqayyotti deebi'e mootummaa Kiristoos keessa namni jiru eebbaatu mana isaatti jalqaba. Galgala kana maqaa Yesuusiin ati Waaqayyotti deebi'uu keerraan eebbi mana keetti jalqabu. Ameen jedhu. Haaleluyyaa. Inni sadaffaan quufatu ta'a mana keetti. Quufa. Waaqayyotti deebinaan hin quufta. Mee sagalee kana biran darbu. Boqonnaadhuma 2:19 irraa maal jedha laata? Isiniin dubbisaa akkana jedha 2:19 irraa. Waaqayyo saba isaatiif deebisee kunoo ani midhaan wayinii haaraa fi dhadhaa ejersaa isiniif nan kennaa isiniin quuftuedha. Haaleluyyaa. Hin quufta. Waaqayyo si quubsa. Daadhii wayinii haaraa hin quuftuedha. Warri Waaqayyotti deebi'an quufanii bulu. Beelaan bultu. Ijoolleen kee hin beeloftu, atis hin beeloftu, jireenya quufaa keessa jiraatta. Hin quuftu. Maaddii kee biddeen guutuu ta'a. Midhaan guutuu ta'a. In nyaatta irraa afaasii ta'a. Namni iyyuu maaddii kee irraa nyaata. Haaleluyyaa. Hin quuftee bultaatiyyuu. Waaqayyotti namni deebi'ee hin quufa. Simiti ijoolleen kee iyyuu hin quufu. Biddeen maaddii kee irraa furdatee dhufa. Waaqayyotti deebi'ati. Waaqayyotti deebi'aati ilaala. Deebii gara Waaqootti. Yeroo gara Waaqootti deebitu kana yeroo gara Kiristoos Yesuusitti deebitee isaaf gadi jettee qulqullummaa kee eeggattee isaaf hojjettu, isaaf jiraattu kana Waaqayyo si quubsa. Uffanni kee sirraa bareeda. Nyaatteen quuftaa, in uffatta sirraa bareeda, in haasofta sirraa bareeda. Akka kanaan duraa boo'aa joonjaa hin deemtu karaan sirkaan badu jedha. Nama beela hirkaa karaan hin bada. Nama yaadaan sokke, nama rakkate hirkaa karaan hin bada. Namni tokko yaadaan qabamanii beelaas haa ta'u yaada guddaa qaba jiran karaa gadhiisanii maal gochiin karaa kanarra dhufee hin deebi'u ofirra. Nan dhagaa yeroo tokko namoonni karaa dheeraa erga deebi'anii booddee yaadaan qabamee nama kana deebi'aniitu deebi'u. Namoonni baay'een gaafa beelaan gaafa yaadduu garaagaraa qaban waan harkatti baatan irraanfatanii maal waan baataa jiran barbaadu. Saggoo isaanitti baatanii harka isaanitti baatanii moobaayilii harkatti baatanii qodaa harkatti baatanii qodaa sana barbaadu. Maal yaada isaanii achi hin jiru jechaadha. Waaqayyotti deebinaan galgala kana yaadi kee deebi'ee gala. Ameen ameen ameen. Haaleluyyaa. Waaqayyo yaada kee hin galcha, boojuu kee hin galcha obboleessa koo obboleettii koo armee koo abbayee koo sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyotti deebi'uutu fala. Namni tokko gaafa harkaa booji'amee jedhu waan isin ajaa'ibu jireenyi isaanii gaafa booji'amu amantiin geeddaradha waldaa akkasiin dhaqa gara isa kan keenyaa duriitti deebina. Lagatti qalu gaaratti qalu waan garaagaraatti kan isaan kaasan achi deebinee kana jenna yoo akkas ta'e malee nuun taane amantiin kun jedhu. Siitaa Yesuus. Kan Yesuus hin taane maaltu siita? Hin geeddaranna jedhu. Sitta nama waan itti geeddartu. Haala jirtu keessaa bayi Kiristoositti jireenya kee geeddaradhu. Kiristoos jireenya sitti geeddara. Mana sitti geeddara. Haaleluyyaa. Abdiin kee nufa gaafa sana gaafati Waaqoote. Iyyoo bakkana jedhe boqonnaa 14:7 muktii yoo murame iyyuu deebi'ee waallatuuf hiddi isaa lafa keessaa foolii bishaaniitiin waallatuuf abdii qabaedha. Haaleluyyaa. 19:25 irratti immoo gogaan nagna korra hin jiru yoo ta'e isa Waaqoo naan jedhe nan argaa'edha. Hin argitaatu. Gaafa Waaqayyotti deebitu hin argita. Waaqayyo boojuu si deebisa. Iyyoobiif illee boojuun deebi'eera beektaa eebbi mana isaa hin deebi'e. Haaleluyyaa. Saawwan hin deebi'anii, hoolonni hin deebi'anii, gaalonni hin deebi'anii, harroonni hin deebi'anii, hoolonni hin deebi'an. Eebbisa dachaa 7
saasa duraa caalee jedha. Haalleluuyaa sii caala deebi'ee dhufa gaa. Mana kee guuta gaa waaqootti deebi'ati. Waaqayyo hidhachiise si kaasa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyyummaatu sirraa kaa. Haalleluuyaa. Iyyummaan sirraa kaa gaafas. Gidiraa keessaa si baasa gaafas Waaqayyo. Iyyoob 36:16 gidiraa afaan sitti banu keessaa si baasa Waaqayyo. Haalleluuyaa. Leeyyoo namarraa kaasa Waaqayyo. Yoo eeluma boqonnaa 2:19 irraa argachuu dandeessu kana Waaqayyo namarraa kaasa. Quufatu ta'an siin jedha. Nama qofaa miti. Beeladoota bakkeef iyyuu Waaqayyo ergaa fida. Beeladootuma bakkeedhaaf iyyuu. Horii kee warra bakkee yaansaawwan kee jechuudha. Si qofaa miti jechuudha. Horii kee warra mana kee galan harree haa ta'u, gaangolii haa ta'u, saawwan haa ta'u, hoolota haa ta'u, gaalota haa ta'u. Na dhaggeeffadhaa. Isaan kanaaf iyyuu ergaa jira. Hin nyaatu. Isaan kun iyyuu marga gaariitti bobba'u. Isaan kun iyyuu akka isaan yaaddoo malee jiraatan Waaqayyo taasisa. Kutaadhuma kanaa Yo'eel boqonnaa 2:22 nan dubbisa. Utuun biran darbiin akkana jedha. Akkana jedha 2:22 qofan isinii dubbisa. Bakkeedhaa iddoon dheedumsaa lallisaa mukeetiin ija naqachaa mukeetiin harbuu fi dhaabaan waynii baay'atanii ija kennaa waan jiraniif isin yaa horii bakkee keessaa hin sodaatinaayidha. Isin yaa horii bakkee keessaa hin sodaatinaayidha. Haalleluuyaa. Bokkaan isinii roobaa jira. Dhaabaan waynii lalisaa jira. Isin yaa horii bakkee keessaa hin yaaddayinaa hin sodaatinaa hin nyaattu hin dhugduudha. Sirraa afee horii keetiif iyyuu Waaqayyo marga gaarii qopheessa. Lafti margaan jiru bokkaan roobuu didee akkam goonaa jettanii yaaddaa kan jirtan, horii keessanii yaaddaa'uu kan jirtan, ofii keessanii yaaddaa kan jirtan, horii waan nyaattu hin qabdu, namni waan nyaatu hin qabu. Waaqayyo eebba sii fideera. Gara Waaqayyotti deebi'a. Ameen. Hin deebi. Gara Waaqootti deebi. Sittan hima. Gara Waaqootti deebinaan lafti horiin hedduuyyuu jira. Obboleessa ko sittan himaan. Hin danda'u xinqolaan biyya kee Waaqayyotti deebinaan. Digimtiin xibaaraan sin danda'u warri hojjetaa jiran. Horii kee irratti hojjetamu mini Waaqayyo ajaja baaseera hin danda'amu. Sangaa kee irratti, gaala kee irratti, harroota kee irratti, hoolota kee irratti, mana kee irratti, maasii kee keessa kan gugguufan hin danda'an xinqolaan Waaqayyotti deebi'ati. Haalleluuyaa. Digimtii warri maasii kee keessa awwaalan jiraatan, buna kee keessa kan awwaalan jiraatan sin danda'u. Sababiin isaa ati Waaqayyotti deebinaan. Ati Waaqayyotti deebinaan sirraa kaa kun hundumtiyyuu. Kanaaf ergaan si duwwaa utuu hin taane bakkeedhaaf iyyuu horii keetiif iyyuu ta'eera. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Inni shanaffaa fi inni dhumaa yeroo ammaa kana kan sitti immoo bokkaatu yeroodhaan roobee biqilcha. Bokkaa na dhaggeeffadhaa kanatti. Naannoo keessan bokkaan yeroo malee roobaa kan jiru dhaggeeffadhaa. Walii wajjin Waaqayyoon kadhadhaa. Deebi'aa. Ergaan isinii qaba. Haalleluuyaa. Kutaa kana keessatti ilaaluu hin dandeessu. Kutaa amma dubbifaa turre kana isinuu hin dubbiswan. Isinii kutaa kana hundumaa qo'adhaa. Bakkeetu yeroodhaan yookiin bokkaatu yeroodhaan isinii rooba. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka bokkaan hin roobin jirutti sababa isaa eegee kan hin dhufne midhaan lafa keessatti gogaa jiru ati Waaqayyotti deebi'uurraan kan ka'e ulaan Waaqaa gadi siif dhiifamu. Bokkaan isiniif roobu. Haalleluuyaa. Siif rooba. Kun mataan isaallee abaarsa. Abaarsa kun warra Waaqayyotti hin deebine, namni gara Waaqayyotti hin deebine, biyyi gara Waaqayyotti hin deebine akka barbaadetti sagaagalee jiraatee nyaatee dhugee ajjeesee ana kan jedhu irratti bokkaan irraa dhaabata. Qabeenyi irraa dhaabbata. Laftiin goga. Biyyi gara Waaqayyotti deebi'e, mandarri gara Waaqayyotti deebi'e. Laa dhaggeeffadhaa. Baaf lixa kaabaaf kibba kan jirtan sababii bokkaan baduuf sababii jal'ina namootaati. Sababii walirratti ka'uu namootaati. Na dhagaa kan jirtan waldaa keessatti tokkummaa uumaa, biyyatti tokkummaa uumaa, Waaqayyoon immoo kadhadhaa. Waaqayyo bokkaa hin deebisa, boojuu hin deebisa, lafti kees midhaan sii baasa. Ameen. Haalleluuyaa. Hin deebisa Waaqayyo bokkaa. Inni ja'affaan oobdiitu midhaan baasa. Oobdii keetu midhaan sii baasa. Kanas kutaa magaalaa argachuu dandeessu. Oobdii midhaan baasuu qabdu daga. Gombisaa qeekee dhaabata midhaan
Haalleluuyaa. Mee ilaali amantiidhaan balbala keetti gombisaa ilaali. Qe'ee warra kakuu, qe'ee warra Waaqayyoof tole jedhanii, qe'ee nama Waaqayyoon dhaga'u, qe'ee nama cubbuu dide, nama hirmii dide gombisaa midhaanii dhaabata. Haalleluuyaa. Nama Waaqayyoof abboomamu, nama Waaqayyoon dhaga'u fi Waaqayyo gombisaa midhaanii balbala dhaaba. Kutama kanarraa argachuu hin dandeessu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin wanti kanaan dura si dide galgala kana siif haa abboomamu. Wanti si dide siif haa abboomamu hin jedhan. Kanaaf obboloota ko, kanaaf obboleettii ko, obboleessa ko, waldaa kiristaanaa kallattii garaagaraatiin miidiyaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan, reediyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan, sagantaa Yaa Tasfaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan, maqaa Yesuus Kiristoosiin gara Waaqayyootti deebi'a. Labsa nama kan biraatti iyyuu labsi. Hiriyaa keetti dubbadhu. Deebii Waaqayyootti jedhiin. Kottuu gara Waaqootti deebinaa jedhiin. Lafti kee midhaan baasa. Hin jiraatta. Waaqayyo warra isatti deebi'an hin barbaada. Kanaaf cubbuu jalaa du'anii yookiin cubbuu jalaa ba'anii Kiristoosiif ta'udha. Cubbuu jalaa ba'uun ni danda'ama. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 20 dubbifadhaa. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa cubbuu jalaa ba'uun hin danda'ama. Cubbuu jalaa du'uun hin danda'ama. Cubbuu jalaa baqachuun hin danda'ama. Haalleluuyaa. Dargaggoonni deebi'aa gara Waaqayyootti cubbuu didi. Warri cubbuu didan kan akka Yooseffaa tole hin jenne hin iyedhe hin eebbifame abjuu qaba mucaan. Haalleluuyaa. Abjuu abjootee hidhame, abjuu abjootee akka nama du'eetti ilaalame, abjuu abjootee biyyaa ba'e, abjuu abjootee jibbame, abjuu hiikee mo'achii ba'e. Warri cubbuu didan, warri hiikoo jedhan, warri mul'ata qaban lafa jiranii hin ba'u. Warri Waaqayyotti deebi'an lafa jiranii hin ba'u. Faajjiin isaanii ol ka'a. Haalleluuyaa. Faajjiin kee ol ka'a yoo Waaqayyotti deebite. Kanaaf Waaqayyotti deebi'aa jedha. Gaa'ila seeraan alaa dhiisaa. Lola qomoodhaaf qomoo dhiisaa. Gamaaf gamanaan dhiisaa. Lola waldaadhaan dhiisaa. Ani waldaan koo akkasi. Nu geggeessaa akkasii qabna, waldaan keenya akkasii kan jettan dogoggora cimaa keessa jirtu dafaa deebi'aa. Gamaaf gamanaan isin zarii warra abaluuti kan waliin jettan, waldaa keessa teessanii kan wal xeephaatan, sagalee Waaqayyootiin qabattanii zarii kan biraa faarfannaadhaan qabattanii lallabaan kadhataan qomoodhaan gamaaf gamanaan agalgaayii akkasii qabna, waldaa akkasii qabna, qabeenya akkasii qabna kan jettan, mandaraa wal kukkuttanii kan wal lolaa jirtan, waldaa cufnayyuu kan jettan, Waaqayyo natti deebi'aa jedha. Ilaa ergaan qabaa asirratti. Naannoo akkeetti jeeqamaa jirtan, waldaan akkeetti jeeqamaa jirtan, faarfattoota akkeetti bakka gadhiiftanii jeeqamaa jirtan gara kootti deebi'aa jira Waaqayyo. Gaa'ila irratti wal loltanii kan jirtan gara kootti deebi'aa jedha. Gartuudhaan kan wal loltan jedha gara kootti deebi'aa jedha Waaqayyo. La waldaa gosaa jiru qaba Waaqayyo. Ila mandaratti dubbataa jiru Waaqayyo qaba kan. Haalleluuyaa. Kana sabakaan siiniiku. Kana heedoo ofiisiin siikuu hin danda'u. Kiristoos garuu siif hiika. Hin danda'a. Waaqayyo hin danda'a. Haalleluuyaa. Qaxanaatti iyyanna heedoo ofiisiidhanna. Waldaa keenya hin kutannaa jettu. Gareedhaan kukkuttanii jiraachuu hin dandeessu isin. Galgala kana Waaqayyo gara kootti yoo deebite sin ijaara. Namni gara Waaqayyootti deebi'u deebi'ee ijaarama. Deebi'aa dargaggoon. Deebi'aa. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Uffati kee, nyaati kee, dhugaatiin kee, adeemsi kee, haalleluuyaa, Waaqayyotti kan hin tolle deebi'e. Namoonni baay'een uffata isaanii magaalaa tokko keessatti ammallee gara baadiyyaatti iyyuu gadi bu'aa jira. Akkaataan uffannaa surrii isaanii, akkaataan uffannaa shamisii isaanii, akkaataan uffannaa qamisii isaanii yookiin akkaataan uffannaa gurdii isaanii baay'ee kan nama ajaa'ibu. Warri kan surree ofirraa buusanii gara jilbaatti uffatanii namoota dogoggorsaa jiru. Namoonni warri kan qalamii ijatti dibachuun hidhiitti dibachuudhaan waldaa keessa dhaabbatanii yoo namitti dubbate immoo waldaan kan kee malee hin jiru jedhanii jaarsolii waldaa jeeqaa jiru. Barumseen jiru hin dhaga'ani. Yoo waldaan barsiise hin dhaga'ani. Yoo itti raajame hin dhaga'ani. Yoo adabani hin dhaga'ani, adaba fudhatanii fiigu.
argine bara keenya guutuu dhaloonni maal ta'e dhaloonni maal ta'e ofiisin godhe ofiisin dhufaa naannoo baasaatti baabee kan fa'u wakana gooti ofiisin dhufaa naannoo baasaatti baabee kan fa'u wakana gooti baabaa yeesi keetiin kan Waaqayyoo hin ka'a. Kan dhagaa jirta taanaan hin dhaga'a. Deebi'aa jettanii rakkachaa kan jirtan dhaloota kan akkatti deeffattan kan dadhabdan geggeessitoonnis na dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo galgala kana sagalee waldaa keetii qaba. Biyya keetii qaba. Mandara keetii qaba. Deebi'aa yaara Waaqayyo isinis. Deebi'aa. Sitti deebisas Waaqayyo qaba. Dargaggoota keessan qabadhaa. Wajjiniin hojjedhaa. Waaqayyo gooftaan galgala kana sagalee kanaan nu eebbisaa. Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Deebi'aa gara Waaqayyootti, Waaqayyos gara kootti deebi'aa gabaabseetan isinii kadhadhaa. Tarii namni lubbuun haaraa sagalee kana dhageessee sodaattee Waaqayyo wajjin jiraachuu naaf wayya jettee eessayyuu kan hin dhanne takkaa waldaa kiristaanaas kan hin dhanne eessayyuu amantiiyyuu ani hin qabu jetteedhuma kan taa'aa jirtu callumettee waldaayyuu eessayyuu hin dhaqu jedhaa kan jirtu gaaffii kan qabdu gaaffii hin qabaan hin dhaqu kan jettu dhaggeeffadhu hin amanta taanaan Waaqayyo galgala kana tokkummaatti si dabalaatis lubbuu haaraa nana achumatti siin kadhadha. Waamicha lammaffaa kanan godhu utuma waldaa keessa jirtanii faarfattanii utuma mana Waaqayyoo keessaa hojjettanii booddee kan deebitan faarfannaa dhiiftanii geggeessaa dhiiftanii jaarsolii baqattanii paasterii baqattanii mana kan jirtan sagalee kana dhagaa kan jirtan warra lubbuu haaraa kana wajjiniin isinii kadhadha. Waaqayyotti deebi'aa. Waan hin jedhu kana na duukaa jedhaa. Sagalee keessan yaada keessan jireenya keessan Waaqayyootiif kennaati. Yaa Waaqayyoo galgala kana waan naa laatteef galanni siif haa ta'u. Amma yeroo ammaa kana immoo fuula keetti deebi'eera. Kanaaf sagalee naa ergite natti deebi'i. Anis sitti deebi'eera. Atis natti deebi'i. Har'a galgala kanarraa jalqabee sitti deebi'eera. Atis gara kootti deebi'i. Cubbuun hojjedhe hundumaa galgala kana dhiiga keetiin narraa qulleessi. Waan na deebifteef waan na waamteef galanni siif haa ta'u. Waan na jiraachifteef karaa jireenyaa waan na laatteef galanni siif haa ta'u. Anis murteesseera si duukaa bu'eeraa. Jireenya koo naa deebisi. Jireenya koo haaressi. Waan goote hundumaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa jaallatamaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Boruun gaabbitaa jireenya irraatiin qoosineeti. Si waamaa jira kottu garaa Yesuusi. Biyyi lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti. Har'a nagaa fakkaate boori diina si taati. Qaroomadhu malee gowwaan ta'ini yaada gaarii siif qaba kee taphaanii. Biyyi lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti. Har'a nagaa fakkaate boori diina si taati. Qaroomadhu malee gowwaan ta'ini yaada dansaa siif qaba kee taphaanii. Karaaf dhugaanii jiruu fi jireenya
karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni Chakaasi sobaaf dhugaa ilaalee taadda baasi booriin gaabbitaa jireenya irratti hin qoosin si waamaa jira kottu garaa Yesuusi booriin gaabbitaa jireenya irratti hin qoosinati si waamaa jira kottu garaa Yesuusi biyya lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti. Arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroomatu malee gowwaan ta'ini yaada gaarii siif qaba kee taphaanii biyya lafaan tuntun sobde dansaa fakkaatti arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroomatu malee gowwaan ta'ini yaada dansaa. Siif qaba kee taphaanii karaaf dhugaanii jiruuf jireenya. Haleluuyaa! Maqaan waaqa keenyaa haa eebbifame haa ta'u, maqaan waaqa keenyaa ol haa jedhuuti. Waaqni karaa adda addaatiin nutti dubbate karaa obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Tolinaa Tarfaatiin waaqni guddaa godhee nutti dubbate nu barsiise karaa adda addaatiin waaqni nu eebbise isinillee immoo akka itti eebbifamtan gaaffii keessan baay'eedhaaf akka furmaata irraa argattan in amanaa waaqni hojii guddaa hojjetee jira hojjetaa wangeelaa Tolinaa Tarfaallee waaqni jireenya isaanii bara isaanii tajaajila isaanii hundumaa guddisee isaaniif haa eebbisu jenna waldaa inni keessallee tajaajilu waldaa warra wangeelaa Oromiyaa Ciroolle waaqni isaan haa eebbisu waaqni tajaajila isaanii haa bal'isu waaqni immoo maqaa Yesuus Kiristoostiin mootummaa isaa lafa sanarratti haa bal'isuuti tajaajila adda addaatiif immoo hojjetaa wangeelaa Tolinaa Tarfaa argatu warra barbaadaniif karaa lakkoofsa moobaayilii 09 17 22 74 00 isa argatu hin dandeettanii karaa lakkoofsa moobaayilii 09 17 22 74 00 isa argatu hin dandeettanii sagantaa keenya kanarratti immoo yaada keessan karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 dhaqqabsiisa sagantaa keenya kana yeroo hundumaa immoo jimaata sanbata xiqqaaf sanbata guddaa halkan sa'aatii 2 haga sa'aatii 2 walakkaatti meetir baandii 31 irratti dhaggeeffadha namoonni kan biraan akka dhaggeeffatan immoo affeeraanii waliin ta'aa immoo dhaggeeffadhaallee keessattuu warra gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekne affeeraa namoonni baay'een akkas godhaa jiru gaafa isaan nutti himan nutti tola warra gooftaa hin beekne reediyoo isaanii mana isaanii qabanii deemanii waliin dhaggeeffatu karaa sana nama sana gara gooftaa fidu maatii sana gara gooftaa fidisa jiru namoonni baay'een gara mootummaa waaqaatti dabalamee jiranii nuti kana dhagginee guddoo gammanna gammadii kana caalimmoo mootummaa waaqaatti immoo ta'isa jira gooftaan guddaa godhee sina eebbisu karaa miimooriitiin warri ergaa kana fudhattanii harkaa qabdan immoo waliif dabarsaa dhaqqabsiisaa nuuf kadhadhaan immoo ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosii jaalannaa eebbifamaa horaa bulaa. Kootu garaasa kootu lubbuun tanduutu. Kootu garaasa kootu lubbuun tanduutu. Koota garaasa koota isi waamaa jira goofta. Koota garaasa koota isi waamaa jira goofta. Koota garaasa koota isi waamaa jira goofta.